Daawwattoota keenya kabajamoo oduu haaraa amma nu ga'ee qabna. Dhaabbanni teekinooloojii shaggar barattoota simachuun barnoota eegalchiisuu isaatu dhagahame. Bal'inaan isinittiin hima. Oduu ijoo guyyaa har'aati. Sudaanitti haleellaan kaambii buqqaatotaa irratti raawwatame. Daa'imman 17 du'uun dhagahamee jira. Kanallee bal'inaan kan isinitti himu ta'a. Oduu dabalataatiin Hamaas booji'amtoota Israa'el 7 yeroo jalqabaatiif gadi dhiisuu beeksisee jira. Bal'inaan isinitti hima. Jarman dargaggoota Sooriyaa biyyatti deebisuuf qophii jalqabuu isheetu dhagahame. Oduu keenya xumuraatii fi oduu gaddaatiin balaa tiraafikaa naannoo Amaaraa bulchiinsa godina addaa Oromoo itti mudateen namoonni 10 du'aan addunyaa irraa boqotuun dhagahamee jira. Akkam jirtu daawwattoota fi kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya ijoo keenya kanarraa kan hangammaa isiniif qindeessine bal'inaan kan isiniin gahu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti oduu gammachiisaa kana isin biraan gaa. Dhaabbatni teekinooloojii shaggar barnoota jalqaba irratti oduu gammachiisaa kana isiniin geenya. Daawwattoota keenya Ololessa 13 2025 dhaabbanni teekinooloojii shaggar barattoota akka biyyattii ciccimoo ta'an madaallii hedduu keessa erga darban booda jechuudha guyyaa kaleessaa simachuun barnoota eegalchiisuu isaatu ifoomee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee sagantaa kana irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamuun haasaa taasisaniin barattoonni carraa itti barachuu argataniif dorgomtummaa kalaqa haaraa fi yaada haaraa maddisiisuun biyya dorgomtuu ijaaruun imaanaa isaanii akka baratan dhaamee jira jechuudha. Carraa kanaan sirna simannaa barattoota guyyaa kaleessaa Shaggar Institute Technologytti gaggeeffameen barattoota qaaxalee ciccimoo jechuudha hedduu keessa yookaan rakkoo adda addaa baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa darbisiisuun jechuudha simatee akka jiru obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni ol aanoon irratti kan argaman barattoota kana akka isaan barnoota isaanii eegalan jajjabeessanii jiran jechuudha. Egaa kun carraa bareedaadha. Biyyi keenya gara teekinooloojiitti ol guddatuun hedduu biyyaalleef hawaasalleef faayidaa kan qabu jennee yaadna. Kun carraa bareedaadha. Oduu kanatti aanuun oduu gaddaa qabna jechuudha. Sudaanitti haleellaa kaambii buqqaatotaa irratti raawwatameen daa'imman 17 du'uutu himame jechuudha. Kunilleen guyyuma kaleessa guyyuma har'aati kan raawwateen Ololessa 13 2025 jechuudha. Sudaanitti haleellaa kaambii namoota sababa lola naannichaatti taasifamee jiruun buqqaan irratti jechuudha kan taasifame ta'uun lubbuun namoota yookaan daa'imman 17 darbuun daa'imman 21 miidhamuun gabaafamaa jira jechuudha. Akka gabaasa miidiyaalee adda addaa gabaasaa jiranitti jechuudha. Ebla 2023 kaasee jechuudha humnoota waraanaa Sudaan lolaa ture Republican Support Force fi haleellaa sanbata darbe taasiseen namoonni hanga 60 ta'an du'aniiru. Lolli kunis gaaga'ama mirgoota namoomaa uumuu namoonni miiliyoonni 10 lakkaa'aman beela hamaaf akka saaxilamanillee dubbatamaa jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo hedduu jechuudha biyyoota lolli keessatti adeemsifamu hunda keessatti kan miidhamu dubartootaa fi ijoollee daa'imman akkasumallee namoota humna hin qabnedha jechuudha. Daawwattoota keenya biyya keenyallee dhuma isii maal akka taatu kun tilmaamuun nama dhibu kanarraa fudhatuun jechuudha. Kanumaan wal qabatee dhaabbileen fayyaa akka gabaasanitti du'i daa'immanii irratti taasifamuu danda'u kan beelaa fi dhukkuba waliin wal qabatee dhufu dabalaa jira jechuun daandiiwwan dhiyeessuuf oolan yookaan beela kanarraa akka isaan bilisa bayaniif gargaarsa adda addaatiif kan oolan jechuudha. Adda cituu wal qabatee konkolaatonni gargaarsa saamamuu fi gargaarsi namoomaa dhorkamuun carraaqqii gargaarsa taasifamaa jiru akka itti hin fufne taasisuun qormaata biyyatti buusee jira jechuunis ibsanii jiran jechuudha. Oduu biyya biraatiin jechuudha Hamaas booji'amtoota Israa'el 7 yeroo jalqabaaf gadi dhiisuun dhagahamee jira jechuudha. Hamaas namoota to'annoo isaa jala ture kan
kan koree faannoo diimaa idil addunyaa dabarse kana kennee yoo ta'u, koreen faannoo diimaa idil addunyaa Israa'eliif dabarsee kun jechuudha. Raayyaa ittisa Israa'el ibsa kenneen akka beeksisetti namoota 7 booji'amuun kunneen faannoo diimaaf dabarfamuu isaanii fi yeroo ammaa gara raayyaa ittisa Israa'elii fi eejensii nageenya Israa'el Gazaa keessatti argamutti dabarfamaa akka jiran ifoomee jira jechuudha. Itti dabaluunis namoota booji'aman dabalata fudhachuuf qophii jiraachuu sagaleen raadiyoo Jarman gabaasee jira jechuudha. Waliigalteen kunneen waraana waggoota 2 fi dhiiga lammiilee dhangalaasaa lubbuu namoota 10,000 lakkaa'aman kan sanii oliin lakkaa'aman galaafatee kanumaan wal qabatee oduu biraatiin Jarman dargaggoota Sooriyaa biyyatti deebisuuf qophii tahuu ibsitee jirti jechuudha. Jarman dargaggoota Sooriyaa biyya keessa qubatanii jiran gara biyya isaaniitti deebisuuf qophii xumuruu ibsitee jirti. Ministeerri dhimma keessoo Jarman dargaggoonni Sooriyaa Jarman keessa jiraatan kun yoo akka dalagaa ta'anis dalaguu baatanillee gara biyya isaaniitti deebifamuun isaanii waan hafuu miti jechuun dubbii jajjabduu dubbatee jira jechuudha. Lammiileen Sooriyaa Jarman gara biyya isaaniitti deebifaman kunneenis akkaataa waliigaltee mootummaa Jarmanii fi Sooriyaa jidduutti gaggeeffameen akka ta'es gabaasni kanarraa ni hubatama jechuudha. Dhuma irratti Jarmaniin muddee 2024 kaasuun iyyata koolugaltummaa lammiilee Sooriyaa fudhataa turte dhaabuun ishee ni yaadatama jechuudha. Kunis ergaa bulchiinsi Bashir kufuu hordofee yoo ta'u jechuudha. Waajirri federaalaa baqattootaa fi godinoota Jarman iyyata koolugaltummaa lammiilee Sooriyaa 80 ol haquun isaa ibsamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya oduu biraatiin oduu gaddaa qabna jechuudha. Balaa tiraafikaa naannoo Amaaraa bulchiinsa godina addaa saba Oromootti mudateen namoonni 10 du'uun ibsamee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa onkoloolessa 12,2025 balaa tiraafikii naannoo Amaaraa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo magaalaa Caffaa Roobitti mudateen namoonni 10 du'uun ibsamee jira jechuudha. Balaan kun konkolaataa geejjiba uummatarraa kan dhaqqabe yoo ta'u konkolaataa geejjiba namoota 60 fe'ee imaleerraa kan ture ta'uun ifoomee jira jechuudha. Kantiibaan magaalaa Caffaa Roobii obbo Sa'id Muhammad battala balaan kun mudatee imaltoonni namoota 10 du'uu hedduu madaa'uu eeranii turan jechuudha. Lubbuun namoota balaa kanaan du'anii dabalaa akka jirullee dubbatee jira jechuudha. Warreen lubbuun isaanii darbiteef gaa rabbi araaramuu fi biyyoon itti salphatu jennee bira darbina jechuudha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota Oromaan oduuf odeessaaleen keenya gaggabaaboon guyyaa guyyaan kurra isin buufnu kanarraaf qopheeffane kan onkoloolessa 13 kana fakkaata jechuudha. Akka isinitti tolu akka waa irraa hubatan abdii qabna jechuudha. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula yuutuubii Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhuun viidiyoon namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.